اللهم قدرتك فوق قدرتهم. sadarkaa kana geenye miti eenyuun itti gaafatamaan kana anaasi. Baay'ee na rakkisiira. Baay'ee qeeqa kanaan namni fiidaa ta'u raayyaa abbaa macaa. ነገር ሰጥተን መሄድ አለብን። ቅድም እዛ ቤት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا بيان ميديا أكم جرتو فيادا نجاكي سني السنين جتا أنا وبليسي كيسن صايب الحمد لله نجاكي يا غاي ربع يدافع تربان إرادة في ولا جنة توري إيجا كوني غا جركينيا مصيبان مكرو داداتنا متبايتا إيجا كوني كيسومايو Ordoftoota keenyatti maamiltoota keenyatti wanti inni ammachuu barbaadu du'aayinaa godha. Fitinaan kun akkanarraa ka'utti fitinaan bakka mokoroo adda addaa jiru kun akkanarraa ka'utti du'aayinaa godha isiniin jedha. Keessan kana isinitti dhaammadha. Namni waa ofiitti dhaammata mitiire. Kanaaf isinittiin kana dhaammadha. Akkuma beekamu gaa viidiyoo tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoon an qabadhee dhiyaadhe gaa inshaallah irraa mata duree sadii wayii irratti qabata. Mata duree sadiitti qabata. Eegam viidiyoo keenya hordofuudhaaf like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Namoonni chaanala kanaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu daawwadhaa isiniin subscribe hin dagatinaa isiniin jedha. Ustaaz Raayyaan Abbaa Macaa Ustaaz Raayyaan waan baay'ee haaseera. Gorsa baay'ees gorseera. Egaa waan inni gidduu kana haasee irratti wanti na dhibee na rakkise wanti rakkee tokko jira wajjin laallamee gara viidiyoo. Ati intala obboleettii dhiiraati, shariika dhiiraati. Borsumatu haadha manaati. Borsumatuyyuu haadha gootaati. Borsumatuyyuu haadha namaati. Borsumatuyyuu bakka buutuu shariika dhiiraati jedhee sitti namni dubbadheen turre gaafa sana. Har'a bakki ijoolleen keenya obboleettiin koo jirtu, bakki obboleettiin kee jirtu, obboleettiin jiraa jirtu eessaa yoo ati jette si rifachiisa. Baay'ee garaas nyaata. Yeroo ammaa kana keessa yeroo sidhaa namni tattaafatee fuula bareedummaa ofirraa qabu ijoolleen biyya Arabaa jirti. Kanaan dura dubbanne waan kana. Ijoolleen biyya Afrikaa jirti, biyya Awurooppaa jirti, biyya adda addaa jirti. Yeroo sana keessa ijoolleen isin manatti dhiiftanii yookaan isin immoo gaafa isin deemtanu dhalatte hadha geessee ilmoo durbaa taate sagantaa sadarkaa eeruma mallee fuula bareedinaa fuula dhiirritti haajamu bira jira. Har'a namni isinii miti kan inni haajamu. Har'a inni isinitti haajamu isinii miti waa keessan itti haajuma irra caalaan abbaa rabbii irraa mata godhe malee nama rabbiin sodaatu malee. Yeroo ammaa kana keessa jidduu kana wanni mul'ataa jiru adaraa waan nu fakkaatu, waan amantii keenya fakkaatu, waan namooma keenya fakkaatu, waan saba keenya fakkaatu. Naamusni jidduu kana dhiirri biyya keessa taa'ee footoo biyya alaarraa ijoollee obboleettii kee shawwadee asii as ergiteef ka'ee farankaatti gurgurataa jiru kun sadarkaa kana geenye miti eenyuun itti gaafatamaan kana? Itti gaafatamaan kana anaasi. Itti gaafatamaan kana haadha abbaan. Itti gaafatamaan kana dhaabbilee islaamaa hunda, dhaabbilee manneen amantaa hunda, dhaabbilee warra sabaa hunda, dhaabbilee hundatu itti gaafatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma isin dhaggeeffattan kana wanti mul'ataaru akkuma Ustaaz Raayyaan jedhanii wanta maluumi. Ustaaz Raayyaan gorsa baay'ee gorsaniiru waan baay'ee isaasaa dhugaa jirus lafa kaaniiru. Garuu wanti gaafinatti ta'e maali jennaani itti gaafatamaan ijoollee akkas ta'an kana wanta hamma argamaaru eenya kana social media irratti akka barbaade ijoolleen qullaa ofii waan barbaadan waan afaanitti haasa'uun ulfaatu kana taaranu itti gaafatamaan isaa ana si'i jedhan warra hunda namaati jechuudha. Namni ofii fargata malee ilmoo biyyaa fargata jedhan. Isa kanarratti baay'ee na rakkiseera. Baay'ee na dhibe. Maaliif jennaani wanjala jara kanaatiif eenyutu gaafatama? Abbaadhuma sana gaafatama jechuudha. Eenyu nutti hin gaafatamu? Abbaa ilmaan kana gadhiisee fi kana malees abbuma wanjala hojjete. Maaliif? Rabbi Qur'aana keessatti wala taziru waziratu wizra ukhra waan jedheedhaaf Rabbi badii nama tokkooti namni tokko ittiin gaafatamu abbuma sanatu gaafatama waan jedheef akkamittiin itti gaafatamaa ta'anii? Ani akkamittiin itti gaafatamaa ta'a? Hin ta'u itti gaafatamaa. Ana miti gaafatamaan. Ana miti kan ergate. Ana miti kan argate. Ilmoo isaatii abbumatu gaafatama. Wanjala isaatii abbuma hojjetetu gaafatama jechuu kooti. Garuu yaadi isaanii kanaaf hin faamne raayyaa qeexa akkanaan jenna.
raayyaa qeexxachuu koo miti. Namni hamma kootii raayyaa jaalatu jira jedheen eegu. Maaliif jennaan annama har'a waggaa meeqa raayyaadhaa fi nama lubbuudhaan jiruu fi namni fiidaa ta'u raayyaa abbaa macaatiif jedhe. Raayyaa abbaa macaa lubbuu kootii olitti hin jaalladha. Lubbuu kootii olitti nan jaalladha. Akkasigaa jara keenya mee yaada qabdan dhugaa isinis waan isinitti fakkaate koomenti irratti yaada qabdan koomenti irratti naaf ka'an isiniin jira. Ustaaz Raayyaan baay'ee haasa'aniiru. Egaa nus akkuma kana jenna waan nu fakkaatu miti waan ijoollee keenya irraallee malu miti. Ijoolleen keenya baay'een kanneen adaba qabanu naamusa qabanu baay'eetu jiru. Namoonni akka kanaa tokko tokko walitti hunda jaraayyuu boreessuu danda'u. Akkuma saanii tokko bishaan boorsitee horii hunda dhabsiiftuu jedhamu sana. Kan egaa kun maqaa jara ijoollee biyya alaa jiranu maqaa jara balleessitii kun maqaa keenya sinin balleessaa jedheen eegaa ani Ustaaz Raayyaan baay'ee gorsaniiru gorsa jara isaanirraa nama fayyadamu rabbana taayisu. ليل الجبابرة اللهم عظمتك فوق عظمتهم اللهم قدرتك فوق قدرتهم اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يا كاسر الكياسرة ويا مهلك الفرائنة اللهم اكسر كرسي الظالمين اللهم اكسر كرسي المجرمين اللهم اكسر كرسي المجرمين اللهم أرسل عليهم ريح عاد وسيحة ثمود وطوفان قوم لوط اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كاس معكول إلهنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا إن لم يكن علينا سخطك فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع. ربي حقي كنا باسو إيجا دعوة كينيا علماء نس دعاء أكان تجرونس كنكر ثارة إسنيس كأشوك أبدو نمني شيك كينيا جسلة أنجا تسلي أمالين أرجمني kita jiramuun in share walii godhamee fotoon isaa jechuudha. Barbaadamuu qaba du'aaidhaanis bira dhaabbatamuu qaban in jedha. Egaa ሁለት ደቂቃ ብቻ ይሄን አካውንት እንንገራችሁና ብዙ ዕዳ አለብን ሀይቃ ለአንድ አካዳሚ ትምህርት ምን ያህል ነው አንድ ሰው 12 ዓመት እስኪማር ድረስ ኢንቨስት የሚያደርገው? እዚህ ዕዳዎችም አሉብንና እኔ አካውንቱን ልንገራችሁና አንድ ደቂቃ እዛ ላይ ያልነበራችሁ ሰዎች ይሄን ኸይር መሳተፍ ያልቻላችሁ ሰዎች ሞባይሎቻችሁን ከቀረጻ ወደ ንግድ ባንክ አፕሊኬሽን ወደ አካውንታችሁ ግቡበትና አንድ ደቂቃ ብቻ እሱን እንጠቀም ኢንሻአላህ ባረከላሁ 1000 እድል ሰጣችኋለሁ አንድ ያስተላልፈን ይሄን ነገር ከፍ እናድርግ 1059 27 16 309 ደግሞዋለሁ 1059 27 16 309 ጀሚል ሁሴን ሲሩ ሐሰንና አብዱ ዑስማን የሚል eegan dhaggeeffattoota keenya akka dhaggeeffattan kana akkaawuntiin isaaniis kanuma eega akkaawuntiin isaaniif baname kana jechuudha. Hamma dandeessanuun waan dandeessanuuba khayriin xiqqoon qabu gargaarsis xiqqoon qabu gaafa walirra bu'ee gaa dhufee waan danuu cufuu danda'a waan guddaa cufuu danda'a. Innis hanga dandeettii kootiin dhaamsan isiniif dhaama. Namoonni keessattuu namoonni biyya alaa jirtan birrii bicuun isin biraa yoo ba'ee dhufee asitti guddaa ta'a waan ta'eef egaa akkaawuntii irratti gargaaraan isiniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya wanti na dhiibuu jiru Itoophiyaa kana keessatti jiru biyya keenya kana keessatti namoonni keenya gaafa du'e gaafa inni hin jirre kan inni faarfamu kan inni isaa cinqamamu kan inni isaa waan gutti godhamuudhaaf cinqamamu gaafa inni du'e gaafa inni hin jirre. Aadaan kun maaliif barbaachise Itoophiyaa irratti maaliif? Otunni jiru isaan ta'amu sheekni kun sheeka guddaa sheeka Uthmaniin irraa qaraa'anii sheeka Abdurrahman Dr. Abdurrahman Sudeesiillee tafsiira qaraa'ise jedhama seenaan isaanii baay'ee namni sadarkaa kana guddaatti qabu rakkatanii haddii mana gurgurachuu keessa taa'uun isaanii kuni maal walirraa jirama maalitti walii jirama maal walirraa jirama majlisni keessattuu majlisni magaalaa Finfinnee maal eegaa maal hojjetaara ustaazonni gurguddaan bebbeekamaan kan waa qabanus jiru qindeessanii namni kun gargaaramuu qaba ture. Har'a sadarkaa kanatti isaa du'e cinqii kana baasuun ani akka kiyyatti kun aadaan toluu miti ani jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya
har'aa fi gaa viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaatti hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.